Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video harawaa fi seenaa harawaan walitti deebinee jirra. Haggaduma video kanatti nafaana turuudhaan seenaa bareedduu tana dhaggeeffadha. Namni maqaan isaa Muhammad Assaaqii jedhamu tokko okkotee isaa tan biyyarraa tolfamte takka fannifatee magaalaa keessa deemee bishaan gurguratee haala kanaan jireenya isaa gaggeeffata. Muhammad Assaaqiin kuni haala gaarummaa isaatii fi qulqullummaa isaatii fi akkasumallee haasawa babbareedaa isaatiin hedduu magaalaa keessatti beekamaadha. Hedduun Muhammad tuni masaraa mootummaa seentee mooticha biyya bulchu birallee geesse. Mootichi soduu isaa hoggaa dhagahee akka malee isa jaalatee eegasii waziira isaatiin deemitii Muhammad Assaaqii nama jedhamu magaalaa tana keessa barbaaditii naafidi jedhe. Waziirri isaa kunis deemee magaalaa keessa barbaadee eegasii argatee qabee gara masaraatti fidee mooticha wajjin wal qunnamsiise. Mootichi Muhammad Assaaqii wajjin haasahee haala isaa kan duraan oduu dhagahe caalaa amma inumaahu daranuu jaalatee eegasii Muhammad kanaan ati kana booda asii na biraa gadi hin baatu, asuma keessa na bira dalagattee keessummoota kiyya bishaan obaaftee asuma na bira jiraatta jee. Muhammadis hedduu gammadee gammachuu tanaanis gara jaartii isaatti galee jaartii isaatis gammachiisee halkan barihee boru geenyan irra caalaa uffata isaa kan qabu uffatee akkasumallee okkotee isaa tan itti bishaan nama obaasu san qabatee gara masaraa mootichatti dhufee dalagaa isaa eegale jechuudha. Yeroo keessummoota mootichaa bishaan obaasee xumure eegasii mooticha biratti deebihee mooticha wajjin taa'ee haasa gaggaariitti haasahee seenaa adda addaatti haasahee isa kofalchiisaa isa bashannansiisaa haala kanaan yeroo dheeraadhaaf ture. Eega haala kanaan yeroo dheeraa ture booda waziira mooticha sanii hinaaffan qalbii isaa keessa buute. Yeroon fi mootichi Muhammad bira kaahee ofitti dhiheessee isa jaalatee isa wajjin haasee isa wajjin kolfu kana ilaalee akka malee itti hinaafee shira garagaraa Muhammaditti xaxuu eegale jechuudha. Guyyaa tokko yeroo Muhammad dalagaa isaa xumuratee galgala galuudhaaf deemu gadi bahee hularratti eegee yaa Muhammad mootichi foolii afuura keetiitiin cinqamee jira, hedduu rakkatee jira, sittillee dubbatuun ni saalfatee kanaaf jecha boru yeroon fi dhuftu afaan kan kee hidhadhuutii kottu jee. Muhammad Assaaqiinis hedduu rifatee hedduu yaaddawee akkasumatti bulee ganama hoggaa gahu fuula isaa hidhatee gara masaraatti dhufe jechuudha. Mootichis haala isaa kana hedduu ajaa'ibsiifate garuu immoo itti dhimmamillee hin gaafanne akkasumatti dhiise. Muhammad Assaaqiin boruus afaan isaa hidhateetuma dhufaa guyyaa lammaffaa sadaffaa haalli kunis yeroo dheeraadhaaf itti fufe. Eega san booda mootichi kun waziira isaa gaafate Muhammadiin kun yeroo dheeraadhaaf fuula hidhatee natti dhufaa maaliif fuula hidhatee dhufa jee isa gaafate. Wazirri kunis lakki ani kana isinitti hinimu yoonin kana isinitti morma narraa murtan jeen. Mootichis lakki homa rakkoon qabu natti maaltu ta'eeti jennaan bari yaa gooftaa kiyya Muhammad Assaaqiin fooliin mootichaa ni xiraahaa kanaafuu foolii isa dadhabeetiin afaan kiyya hidhadhee dhufaa jira naan jee. Mootichis hoggaanii fi kana dhagahu hedduu aaree eegasii gara jaartii isatti galee jaartii isatti illee himee jaartiin isaas akka malee aartee namni akkana siin jee namni mootichaan akkana jee mormi isaa irraa muramuu qaba jettee. Mootichi kunis yaada jaartii isaa tana fudhatee eega san booda Muhammad Assaaqii kanarratti murteesse. Nama Muhammad Assaaqii morma irraa murus qopheessee seefii qabadhu hularra dhaabbadhuuti nama abaaboo qabatee masaraa keessaa gabbu yeroo agarte morma irraa muri jeen. Eegasii mootichi kuni Muhammad Assaaqii ofitti waamee kuni kennaa na biraa ta'e jee abaaboo fuudhee Muhammaditti kenne. Muhammadis hedduu nama qalbiin isaa qulqulluuti waan ta'eef homaa waan kanallee itti hijaanne abaaboo isaa san fudhatee gara mana isatti galgalli geenyaan bahee deemuudhaaf qajeele. Yeroo inni mooticha biraa bahu osoo inni gadi bahee bakka seefiin jiru san hin gahin waziirri mootichaa sun asitti karatti isa eegee maal inni baattee deemtu isaa fidde jennaan Muhammad Assaaqiinis bar mootichatuun kennaa naaf kennee jee. Natti kenni anatuun sirra haqa godhataa anaaf kennuu qaba malee siif kennuu hin qabu jee abaaboo san Muhammad irraa fudhate. Muhammadis hedduu aaree garuu homaa waan godhuu danda'ullee waan hin qabneef jecha qajeelee nagahaan bahee gara mana isatti galee eegasii borumtaan geenya Muhammad akkuma sanitti dhufee masaraa kanatti garagalee dalagaa isaa eegale. Mootichis akka malee ajaa'ibsiifate. Eegasii Muhammad kan ofitti waamee haasofsiisee yaa Muhammad ati zabanaa saanu kana maaliif afaan kee hidhattee natti dhuftaa jee. Muhammadis bar wazirri kan kee mootichi foolii afaan kan keetii dadhabee fuula kan kee hidhadhu naan je'ee jee. Mootichis hedduu ajaa'ibsiifate duba abaabuun ani kaleessii kenne hoomeeti jee. Muhammadis bar wazira kan keetu kaleessa hoggaanaan galuudhaaf deemu anatu sirra haqa itti qaba naan je'ee abaaboo sanarraa fudhatee jee. Mootichi dubbii of kee deebisee ajaa'ibsiifatee kolfee eeyyeni isatuun sirra haqa godhataa jee. Wazirri mootichaa kunis boolla hizdii qotee
eega san booda ofii isaatii keessa bu'e jechuudha. Hoggaanni abaaboo san Muhammad irraa fudhatee galuudhaaf gadi bahu gurbaan seefii qabatee hularra dhaabbataa ture sunis waziira kana morma irraa muree ajjeese jechuudha. Haala kanaan Muhammad Assaaqiin qulqullina qalbii isaatiin rabbiin isa nagahaa baasee nama boolla isaa qotaa ture san qorichi inni isaaf qopheesse isumatti deebisee isa nyaachise jechuudha. Seenaan har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaatti. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii godhaa, koomentii jalattis yaada keessan naa barreessaa. Chaayinalli kiyyas chaayinala sunnaa rasuulati. Viidiyoon ani gadi dhiisu yoo isinitti tolte chaayinala kanaaf maatii tahaadhaa. Viidiyoo seenaa gaggabaabduu kan gorsanuuf taatu chaayinala kana irraa hordofaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.